ilaamee obbolota koo miiroota lama keessatti waa hin murteessin. Miiroota lamaan kana ati to'attee jennaan ati dhugaan sinjaa nama jabaadha. Miira gammachuutii fi miira gaddaa keessatti waa hin murteessin. Yeroo miira lamaan kanaan ala jirtu waa murteessi malee. Miira gammachuu miira yeroo san si dhagahamurra dhaabbattee wanta akkasii godha akkasiin ta'a jettee hin murteessin. Maaliif wanti si gammachiisan deebitee si gaddisiisutu mala waan ta'eef jecha. Ati yeroo san miira gammachuu kan si dhagahamu irra dhaabbatteeti waan san akkasiin godhate wanti san deebi'ee waan si gaddisiisaa ta'utu mala. Miira gaddaa keessattis gaddaa akka malee sitti cimee yeroo san keessatti miirri addaa si dhagahamu irra dhaabbattee waa hin murteessin. Maaliif wanti akka malee si gaddisiisan faallaa sanii taatee booda si gammachiisutu mala waan ta'eef jecha. Miirota lamaan kana to'attee jennaan dhugaan siin jedha ati nama jabaadha. Viidiyoon kiyyoo isinitti tolte sheer koppii linkii godhaa ni jajjabeessaa. Jundii Ofishaal Abbaa Qalbii Adii. Salaamun alaikum wa rahmatullah.